how to tell time jedha. Yeroo yookiin immoo sa'aatii akkamitti himuu dandeenya jedha. Namni tokko sa'aatii meeqa jedhee sa'aatii irraa yoo si gaafate akkamitti himuu dandeenya kan jedhu ilaaluuf deemna. There are two common ways of telling the time jedha. Karaalee bebbeekamaa sa'aatii itti himuu dandeenyu karaa lamaatu jira. Inni jalqabaa say the hour first and then the minutes jedha. Dura sa'aatii hangana jettee san booddee daqiiqaa hangana jettaa jechuudha. Akka afaan Oromootti sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 25 sa'aatii akkanaa fi akkana daqiiqaa jennee maqaa dhoofna. Garuu akka Ingiliffatti haawarii fi miniitii maqaan dhoofnu yeroo himnutti. Fakkeenyaaf sa'aatii 6 fi daqiiqaa 25 yoo ta'e namichi si gaafatu what time is it jedhee si gaafata. It is 6:25 jettee deebistaaf. It is jettee eegaltaa sa'aatiin 6 yoo ta'e 6 dha 25 jettee maqaa dhooftaa jechuudha. Miniitiin maal akka ta'e hin beeka abbaan si gaafatu. Haawariin meeqa akka ta'e akkamatti beekamaa jechuudha. Dirqama jechuun qabnu jechuudha. Fakkeenya biraa kan ilaalu ta'e sa'aatii 8 fi daqiiqaa 5 yoo ta'e it is 8:05 jettaa jechuudha. It is 8:05 hin jennu ammas bakka 0 dha maal fayyadamna? O fayyadamna jechuudha. It is 8:05 hanga daqiiqaa 9 O jechaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo sa'aatii 9 fi daqiiqaa 11 kan ta'u ta'e it is 9:11 jenna jechuudha. Yoo daqiiqaa 10 ta'e it is 9:10 jenna jechuudha. Daqiiqaa 9 yoo ta'e 9 fi daqiiqaa 9 yoo ta'e it is 9:09 jenna jechuudha. 8 fi daqiiqaa 8 yoo ta'e it is 8:08 jechaa deemna jechuudha. Hamma daqiiqaa 9 10 jijjiirama jechuudha. Fakkeenya biraatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 irra yoo geenyu what time is it jedhee gaafataan tokko yoo si gaafate it is 2:34 jennaan jechuudha. It is 2:34. The other way of telling the time is that say the minute first and then the hour jedha. Karaan inni lammaffaadha jechuudha. Reefu akkuma beekamu karaa lamaatu jira jenne. Karaan sa'aatii itti himnu, karaan amma kan ilaalle karaa dura sa'aatii himne san booda daqiiqaa himnu. Faallaa isaatiin immoo dura miniitii himne asirratti jechuudha. Say the minute first jedha. Dura daqiiqaa himte san booda hour sa'aatii itti aansita jechuudha. So karaalee kanaan sa'aatii himuu yoo kan barbaannu ta'e for the minutes 1 to 30 we use past after the minute jedha. Daqiiqaa takkarraa hamma daqiiqaa 30 jecha past jedhu itti aansinaa jechuudha. Daqiiqaa booda san booda sa'aatii himnaa jechuudha. Asirratti immoo for 31 to 39 minutes we use 2 jedha. Daqiiqaa 31 irraa hamma 59 yoo jiraate jecha 2 jedhu fayyadamnaa jechuudha. After the minute erga daqiiqaa san jenne booda 2 kan jedhu fayyadamnaa jechuudha. Isa hanquu jennu jechuudha. Sa'aatii itti aantuuf hanquu. Fakkeenyaaf sa'aatii 2 yoo ta'e sa'aatii 3 jechuudhaaf daqiiqaa hanga hanqate san jechuu agarsiisa jechuudha. Okay, waan hundaafuu fakkiidha yoo kan ilaallu ta'e daqiiqaa takkarraa kaasnee hamma daqiiqaa 30 jechuudha. Hangaasi past kan jedhu fayyadamna jechuudha. Jechi past jedhu irraa dhabamuu hin qabu. Daqiiqaa 30 irraa kaasnee oofnee hanga daqiiqaa 59 geenyutti jecha 2 jedhu wajji himamuu qaba jechuudha. Kana bal'inaan itti seennee fakkeenyota hojii yoo ilaalle irra ifa taha jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko yoo sa'aatii si gaafate what time is it siin jedha. Yeroo sa'aatiin 2 fi sharp yookiin sa'aatii 2 mataa gubbaa jirtutti sa'aatii meeqa jedhee yoo si gaafate it is 2 o'clock jennaan jechuudha. Kuni salphaadha. Daqiiqaan yoo bira hin jiraanne sa'aatii himuun salphaadha. 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 yookiin 5 o'clock, 6 o'clock jecha hanga xumuraa deemna jechuudha. Gama biraatiin sa'aatii kanarratti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 yeroo ga'u what time is it jedhee nam tokko yoo si gaafate sa'aatii meeqa jettee deebistaa fi it is 2:05 akka amma reefu jennetti sa'aatiin daqiiqaan tokkorraa hamma daqiiqaa 30 yookiin hamma walakkaa ga'utti jecha past jedhu fayyadamaa deemuu qabna jechuudha. Erga daqiiqaa san dubbanne booda daqiiqaan asirratti daqiiqaa 5 erga jenne past san booda maal fennaa sa'aatii itti aansinaa jechuudha. It is 2:05 jechuun it is 2:05 jechuudha karaa biraatiin karaa normaala saniin jechuudha. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 jechuu karaa biraatiin. Sa'aatiin yeroo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 ga'u irratti gaafataan tokko si gaafate
It is 10 past 2 jettee deebista. Gaafiin maal ture? What time is it ture? Sa'aatii meeqa sin jedha sa'aatii kanarratti. It is 10 past 2. Akkuma reefu sinin jedhe dura daqiiqaa dubbanne enne daqiiqaan meeqa 10 irra jirti. Sa'aatiin meeqa 2 irra jirti. Sa'aatii xumurarra finna. So maal goone? It is 10 past 2. 10 tuni daqiiqaadha. Sanbooda jecha past jedhu itti finna. Sanbooda sa'aatii san itti finna jechuudha. 2 ka jedhu. Gara biraatiin akkam jennee himuu dandeenya sa'aatuma kana it is 2:10 jenna jechuudha. It is 2:10 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 10 kun haalaan salphaadha jechuudha. Karaa sa'aatii dura himne sanbooda daqiiqaa itti finnu jechuudha. Fakkeenya biraa yoo ilaalle ammas what time is it siin jedha sa'aatii kanarratti. Akkuma beeknu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 15 irra jirra jechuudha. So yeroo kanarratti akkam jennee himuu dandeenya. It is 2:15 jenna jechuudha asirratti. Quarter jechuun rubuu ka jennu sana sa'aatii rubuu wajjii jennee yeroo haasofnu jechuudha. Maal jechuudha? Jecha quarter jedhu rubuu kan jedhu so sanboota past ka jedhu itti fiduu qabna. Sa'aatii meeqa? Sa'aatii itti aansina xumura irratti jenne 2. So it is 2:15 jennaan jechuudha yeroo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 15 gahu. Isuma kana jijjiirtanii oofuu dandeessan. Sa'aatiin yoo 3 ta'e it is 3:15, it is 4:15, it is 5:15 jechaa deemnaa jechuudha. Hedduu salphaadha. Karaa biraatiin isuma kana yeroo himnu it is 2:15 karaa biraatiin jechuudha. Kun hedduu salphaadha. Karaa dura sa'aatii himnee ergasii daqiiqaa himnuun suni salphaadha. So karaa irra cimaa kana yoo fayyadamne irra bareedaa ta'a jechuudha. Asirratti yoo gaafatamne what time is it jedhamtee sa'aatii kanarratti yoo gaafatamte sa'a 2 fi daqiiqaa 20 irratti jechuudha. Salphaadha. It is 20 past 2 jennaan jechuudha. 20 past 2 yookiin immoo karaa sa'a dura himnuun it is 2:20 jenna jechuudha. Asirrattis what time is it siin jedha sa'a kanarratti jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 25 irratti. It is 25 daqiiqaa dubbannee jirra 25 ta'uu isii sanbooda past 2 sa'aatii itti aansina. Pastii booda sa'aatii yoo 4 ta'e 4 jenna 5 yoo ta'e 5 jenna jechuudha. Jechi kun akkuma jirutti ta'a jechuudha yeroo hundaa. Karaa kaaniin it is 2:25 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 25 jettee himuu dandeessa jechuudha. Okay, kan itti aanu asirratti walakkaadha. What time is it? It is 2:30 jenna jechuudha. Asirratti half hin jennu illiin dubbifnu. It is 2:30 jennaan. Maali? Sa'aatii 2 fi walakkaa jechuudhaaf jechuudha. Karaan kaan immoo akkuma isin jedhe salphaa ta'uu isaatiin it is 2:30 jenna jechuudha. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 30 jettee himta. Yookiin immoo karaan irra professional ta'e karaan irra beekamaa bareedaa ta'e it is 2:30 yoo jette very good jechuudha. Okay, sa'aatii 2 fi walakkaa dura daqiiqaan sun walakkarra jiraatu isaa erga ibsite pastii itti fidde sanbooda 2. So kana booda jijjiiramaa deemaa jechuudha amma. Okay, sa'aatii kanarratti meeqa jedhamtee yoo gaafatamte maal jettee deebista? Kana booda waan past jedhu ni dhiifnaa jechuudha. 2dhaa wajji deemna. Akkuma reefu isiniin jedhe daqiiqaa 30 takka irraa kaasee amma daqiiqaa 59 gahutti 2 kan jedhu fayyadamaa deemnaa jechuudha. So asirratti maal jedha? It is 25 to 3 jedha. Sa'aatii 3 gahuudhaaf daqiiqaa 20 meeqa irruudha? 25 daqiiqaa 25 irruu jechaa deemna jechuudha. Gara kaaniin immoo it is 2:35 jedha. It is 2:35 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 35 jedha jechuudha. Gara kaaniin immoo daqiiqaa dura dubbatee hamma hafeef jechuudha. It is 25 to 3 jedha. Sa'aatii 3 gahuudhaaf daqiiqaa 25 jedha. Gama biraatiin sa'aatiin yeroo sa'a amma argitan kanarra jirutti sa'a meeqa? What time is it? jedhee si gaafate maal jettee deebisuu dandeessa? It is 20 to 3 jennaan jechuudha. It is 20 to 3 sa'aatii 3 gahuudhaaf daqiiqaa 20 irruu jechuudha. Gama biraatiin it is 2:40 jenna jechuudha. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 40.
Gama biraatiin akkuma isin jedhe gama daqiiqaa dura dubbannee sa'aatii dubbannoon it is 20 to 3 sa'aatii 3 ga'uudhaaf daqiiqaa 20 irroodha jechuudha. Yeroo sa'aatiin as ga'u irratti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 ga'u irratti yookiin immoo gama biraatiin sa'aatii 3 ga'uudhaaf daqiiqaa 15 irruu ga'utti what time is it jedhee tokko si gaafate it is quarter to 3 jennaan jechuudha. Akkuma reefu isinitti hime dura quarter yookiin rubuu ta'uu isaa hanquu ta'uu isaa ni himtanii sanbooda jecha reefu paastii fayyadamnee ture asirratti immoo tuu fayyadamne jechuudha. Tuu itti aansaa deemna jennee hamma daqiiqaan 59 ga'utti kan jedhu mataa keessa isin jiraatu qaba sa'aatii 3f jechuudha. It is quarter to 3 daqiiqaa 15 hanquu sa'aatii 3 ga'uuf jechuudha jechuudha. Karaan inni salphaan sa'aatii dura himnee dubbannu it is 2:45 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 jechuudha jechuudha. Gama itti aanutti yoo dabarru what time is it jedhee si gaafata daqiiqaa 10 yeroo hafutti jechuudha. Sa'a kanarratti maal jettee dubbatta? Sa'aatii 3 ga'uudhaaf daqiiqaan 10 hafe. So it is 10 to 3 jenna jechuudha. It is 10 to 3 sa'aatii 3 ga'uudhaaf daqiiqaa 10 irruu jechuudha. Karaa biraatiin sa'a dubbannee ergasii daqiiqaa karaa itti dubbannu it is 2:50 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 50. Okay. Kan itti aanu what time is it siin jedha asirratti daqiiqaa 5 yeroo hafu jechuudha. Maal jettee deebista? It is 5 to 3 sa'aatii 3 ga'uudhaaf daqiiqaa meeqaatu hafa? 5. Osoo asirratti sa'aatiin 4 hanquudhaaf daqiiqaan 5 hafee maal jettaan? Iddoo 3 jedhu 4 godhuu qofaa jechuudha. So gama karaa salphaatiin it is 2:55 sa'aatii 2 fi daqiiqaa 55 jettee dubbattaa jechuudha.